biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan daawwachaa jirtanii qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo maatiiwwan qophii jiru teessaa kan taatan akkam jirtu naga teessanii galata Rabbii nuyi nagaadha maarree bakkuma jirtanitti fayyaas ta'ee nageenya Rabbii isinirra haa jiraatu jecha qophii keenya marii kutaa lammaffaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Qophicha waliin ani barreessaa Iccitii Gadaa Muhammad Kadir anis qorataa sirna gadaa Saadiqaa Jumammad marii keenya guyyaa har'aa gadaan maali ibsaatiif nu hordofaa. Amma marii keenyatti seennu ittiin boharaa ittiin bashannana isiniin jenna. Warri keenya warra dhugaa leellisuudhaaf falli keenya sirna gadaa deebisuudhaaf falli keenya sirna gadaa deebisuudhaaf sirna gadaa deebisuudhaaf. Tolee daawwattoota keenya sirba akka ittiin bohaartaniif akka ittiin bashannantan abdii qabna. Amma kallattimaan gara qophii marii keenyaatti seenna. Muhammad Kadir walitti deebineerra. Gadaan maali? Waan dansaa na gaafattee waan bareedaadha. Yeroo ammaa kana dhaloonni gadaa maalummaa gadaa namni waa gaafatu hin jiru. Akka amantaa tokkotti guddisanii ilaalanii ittiin bulmaata. Gadaan ittiin bulmaata uummata Oromoo umrii fi dhalootaan ijaaree akkaataa umrii isaaniitiin gahee yookiin qooda kan kennuufidha. Gadaan uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in akka sabaa fi sablammii hundaafis mirga kennutti kaleessa tumamee lafa kaa'ame. Kanaaf gadaa wanni jedhamu kun waan guddaadha. Maaliif dhaloonni yeroo ammaa kana gadaan bulla? Gadaa maaliif leellisa beektaa? Gadaa kalee gadaan dhaloota jedhamee waan tumameef. Dhaloonni gadaa keessatti gahee guddaa waan qabuuf umrii dabbalirraa kaasee haga gadatti sadarkaa 6 keessatti dhaloota kan hirmaatu caasaa sirna gadaa keessatti. Kanaaf dhaloonni yeroo ammaa kana gadaan bullu malee bilisummaan keenya jirtu tokkummaan keenya hin jiru gumaan keenya bahu hayni keenya bahu dhugaa keenya argannu wanni dhaloonni jedhee gadaa jedhee inni halkanii guyyaa gadaa leellisuu fi gahee gadaa keessaa qabu beeka dhaloonni. Tole gadaan dhaloota hoo jiru akkamitti? Gadaan dhaloota wanni inni ta'eef caasaan sirna gadaa yeroo tumamu akkuma reefu siin jedhe miseensi harki irra caalu dhaloota. Inni biraa heeraa fi seerri sirna gadaa dhaloota wajjin deema. Sirna gadaa abbee bulcheen atiin bulchitu. Ka gaafasi suni seerri suni bishaan yaa'u jedhani sirni gadaa bishaan yaa'u jechuun bishaan yaa'u amma yoo waraabattee duude deebitee bishaan sana duudu inni tarama. Sirni gadaallee akkasi. Ka kalee abbee bulcheen atiin bulchitu. Hayyoon ilaalanii seera biyyaan taane faantuu fi faan diddirra dhaabatanii seera biyyaa ta'uu fi ka biyyaa hin taane ilaalanii tumaniiti. Haaromsanii dhaloota wajjin deema onni jedhaniif gadaan dhaloota onni jedhameef kanaaf. Qabxii malamaan kanaaf tokko caasaa sirna gadaa keessatti kan hirmaatu sadarkaa haga dabbalirraa kaasee haga gadatti dhaloota. Inni lammataa ammoo seerrilee dhaloota wajjin haaromaa deema. Akkuma dhaloonni wal jalaa deemu seerri sirna gadaallee haaromaa waan deemuuf gadaan dhaloota jedhanii itti moggaasaniif waan kanaaf. Gaaffii keessa xumuraatiin gadaan gaaddisa jechuun maal jechuudha? Gadaan gaaddisa jechuun waa malee hin jenne gadaa fi gaaddisni maaliin wal fakkaata? Gaaddisni namas bineensa loon ta'ee hundi isaaniitu jalatti boqotan. Ati nama ana jala taa'e ati bineensa ana jala adeemi jedhu maraafuyyuu gaaddisa qabbanaa kennaaf. Bifa tokkoon laala. Heeraa fi seerri sirna gadaallee gaafa tumamu uumaa fi uumama bifa tokkoon wal qixxummaadhaan kabajeetiin kan inni tumame. Kan inni bocamee taa'e. Kanaafiyyuu gadaa gaaddisaan wal fakkeessan. Inni biraa abbaan gadaa gaafa sirna gadaatiin biyya bulchuu araarri tokko dhimmi tokko yoo gara abbaa gadaa himannaan tokko dhufe maanguddoo maal jedhanii gaafatan beektaa? Gaaddisa nuu kenni jedhanii. Osoo caasaa sirna gadaatiin hin laalle osoo 8 itti baasee 8 saniin adabuudhaaf murtii itti kennuuf abbaan gadaa hin deemne gaaddisa nuu kenni jedhanii gaaddisa kennaaf. Deemanii gaaddisa sanitti waan san maanguddoon gaaddisa ta'anii bifa jaarsummaatiin furan. Kanaaf gadaa fi gaaddisni kanaan wal fakkaata. Waan siyaasa yoo jiraate nu dabalii qophii keenya walhuuf deemna. Egaa wanni hafe kutaadhaan itti deemnu ta'a garuu har'aaf ammoo dhaamsanii qabu dhaloonni gadaan maal akka ta'e gaafatanii maanguddoota abbootii gadaa namoota isaan maddee jiran akka gaafatanii irraa baratan abdii qaba. Gadaa jechuun bichaan hiika nuu hin kennu. Kanaafiyyuu maalummaa gadaa gadi fageenyaan barachuu qabna. Ani dhaamsi kiyya guyyaa har'aa kana. Tole hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asumaan goolabna. Torbee dhufuu sagantaa kutaa 3ffaa heeraa fi seera gadaa maal akka ta'e walitti deebina akkasiif horaa bulaa isiniin jenna. Horaa bulaa.